ملي واد لسلمتي بقى دي بتخدير كيا على جو جرتا سندقة دينار اي اي مامي ولا كيمي مامي دمو اها ريش مامي خجو خنا ريش مامي خنا ولا أنا ترى قبوا الباس أنا قبوا وسيتاتي تاي نوني بوشين جيرو لا دبيك أبدي يوجا سبب تلي بريدا لا دبيك أبدي مي ها بولا باسكو أنسلا تفيك أود كنترول بينسي دبادة تريني ما أتي والله يا هذا ما سنسين يفهم أقول إذا متى تدبچا تبراتي أتي ما أتي أونني كبدا أونني سيار كبر أونني كبدا نما فيسني أدو دوما أتي كتاي مي أنا بافي مي مامي ولا قاتيو ترى تيرسي نامي خندو مامي دفجرا يه مامي كنا خدير كيا أنا في توقع جدو بنوغا نورمال مو جناسو جرمالي بيتا ولا فاين لي دفعت تنجرنا فقط I think هاسو يخي سونت سدو جراتي كان نمبي خير namni micoota ol deebisaa jirtan kun eenyu mee dhalaa caayaa dhiiraan fitinaa jira keenya mee nu dhiisaa mee ta khadiira ramaatu gartee mataa shashaq nu goote dhalaa biraatis fiddanii asiisaa hojjollolchiistanii hoggumee ka sokkee gurbaan kun sokkaa galchuu jira namni irra dawwalee maa nu dhiifne jira namaa nu laayitan mucaana nabbilu namale ani wallahi hin deebi'u amma gama qiyyatti an ammaas fudhanii dhalaa ol naqanii mana laaqu deeman nu dhiisaa jiran namni waan dubbatu abilisummaadhaan dubbatu dhalaa fi ijoolleen waan afaan dhufe qabachuu hin dandeenye dubbii namaa harkaa laaqanii dhiisaa hatatee suudhaan jala ta'ee taabaa gootu. Wantummaan itti dubbiin teenyuu tartiiba dhabdee hundinuu sababa akkanaa kana dhalaa fuudhanii caayaa geeffatanii cittee dubbii isaanii hokorsitee harka. Waan akkanaa kana sila aadaa godhachaa deemuu baanne bareedaadha. Khadiiri reefu gartee mucaa seefaan dubbate malee waanuma noormaalaa si gaafadhee. Gosa qabaachuu waan bareedaadha Khadiir. Yoo gosa qabaachuu baate namni kabajaa hin qabu. Bakka irraa dhufte gartee beekumsanii waan bareedaadha waan sirriiti. Khadiir duba fakkeenyaaf gosa tana nu hundinuu takka takkatti yoo gabbaanee gartee akkasitti gosa tana yaamnee ittiin dhaadachaa oolle takka ammoo gosuma tanaa wal galateeffachaa oolle. Miirri namaa kun karaa miti deema namni kun wal qoqqoodaan deemu yoo galataas gosumaan arrabaas gosumaan yoo oofne maqaan kun amma maqaa haramaa jiru kanaaf jecha nama hedduun irra duulu jiraanii jijjiiraachaa turte reefu gosa tana maaliif jalaan dhiisne haasawaa kee hunda keessatti. Okay, yaanni kee bareedaadha. Waan bareeda dubbattee si gale. Tokkoffaa gizee jiraannu jireenya kana gubbaarratti tokkummaa nu barbaachisa akka Oromootti tokkummaa akka Oromoo tokkummaa fudhannee deemuu irra jira laal. Akka Oromootti amma akka Harargeetti miti. Si galee diinaawwan akka Harargee osoo hin ta'in akka Oromootti tokkummaa fudhannee deemuu qabnaa jechuudha. Saniifuu gosti kun tokkomsiti. Fakkeenyaaf ammaati ogaa gosa yaammattu gosallee afuran qallotti osoo ol baastee yaamne balbalumatee yaammatta. Nu tokkomsiti ka Oromootti immoo akkasitti deemi namni hundinuu. Nu tokkomsitu san beekamaadha. San nu tokkomsitu diinaa ol keenyaan nuti bara osoo ati lafaan ka'inaan bara nama waa hedduu keessa ture bara yaa obboleessa kiyya dhaggeeffadhu. Nama qabsoo Oromoo tanas keessa deemee arkee jiru jechuudha. Gaafa Tigree durarraa eegalee. Direedaa tana keessatti jechuudha. Ergamaatis waa hunda taatis wajjiinis qabsaa'aa nama deeme tokko anaami kana beeku haasa'uu danda'a anillee firraan dubbadhu laakiin warra gartee har'a amata 15 fi 18 keessa jiranii wajjin ani gizeen haasa'u anuuniin aara fittiin aaraan waan dabree gizee yaadadhu fittiin aara dhugaa. Saniifuu ijoollee dila kanaa wajjin maaliif qabsoo qabdee mataaf garagalchita? Tanneen ani isaan isaabatti ni zaabu maaliif ni jeeta takkichaan isaabatti ni zaabneef isaaniitu bikka siin qabne siifi galata hin qabne siif bikka hin beekne isaan bar warra anaa miti warra abbootii teenya warra silaa qabsaa'ee Oromoodhaaf qabsaa'eefuun hin dhaabbatin warra ifuun barin warra nuti gartee lubbuu kanninee fi sirbaa fi wallistoota meeqaatti sirbee bar qabsoo kana hunda keessa dabarree arraan tanaa jechuudha. Gizee nuti xiqqashoon tana sosossoonee karaa feenuun bikka feenu nuti nu baasa jennee beeynu ilmoota akka bar mana tokko bar abbaa bulchaa bar mana tokko abbaa bulchaa bar biyya dhiisi amma
abbaan mana gizee ijoolleen itti garagalte abbaa manaa lolee ijoollee gargar facaasa kafadhu ni baha kafadhu ni dhiisaa bara achi keessa silaa nuu dhumani bareeda ilmo harkaa abbaa dhumtu silaa godhe bareeda ijoolleen teenya tun ijoollee ajaa'ibaati. Waan bareeda waa dubbachuu illee gaarii miti. Fakkeenyaaf Qadiiri yeroo hedduu viidiyoo hoggaa waraabdu namoota akka waan gartee namni halkan mana kee jala dhaabbatee si doorsisaa buluutti fa'aa viidiyoo waraabdaa. Kanaan durallee basaqaa matoora kiyyarra jira. Basaqaa kana ijuma nama keenyaatu waan kanatti jettee yeroo hedduu namatti qubachi qabda viidiyoo keessatti hoggaa waraabdu. Yaada qeebsachuu caalaa namoota mataa irra jiru san dhufta. Akkasii namarra fokus gootee nama dhawaa ooluun sana gamtaa akka gartee nama oofte Qadiir. Atumaa boqonnaa sii kanniti. Mee amma diinaa ol amma waan bareedaarra na fiddeewu. Takkaan siin jaaqa amma. Fakkeenyaaf ani ilma namaati. Bikkaan jirurraayin ka'ee rafee ka'ee deemaa jechuudha. Kanarra laaluu fi kanatti hinaafus osoo Amaaran taane osoo Soomaaleen taane osoo Tigreen taane ummatuma Oromootii jechuudha. Maali akka kun gaariidha. Tanaas laalaqa. Jijjiiramuu kan fadhu uummanni Oromoo jijjiiramuu kan fadhu. Amma sababuma jijjiirama keetirraa namni keenya haasita sittee basaqaa sanillee taadii jechuudha kayaata keetiitti immoo. Fakkeenya jechuun amma ani guyyaan isaan ilkeerra na naqatan ni beektaa? Guyyaa tokkoffaa gosa dubbadhee fi guyyaa lammaffaa irratti guyyaa zakkii motora bitee guyyuma lameen san na qabatanan. Sani ala uummanni Oromoo mee maal walitti qabnaree diraamuma dalaguudhaa fi karaa kana deemuudha malee barnuti waan gartee ummata Oromoo cinaa dhaabbachuu ol mootummaa arrabsinee bar mootummaa kana ummata keenyaa jecha arrabsaa turree viidiyoon teenya bar cufnee taa'u jirra qulfiirraa keenyee taa'u jirra bara yoo irra deebinee viidiyoo tan agarsiisaa irra deebinee illee har'a uumaa takka wanni nu godhu qabu mootummaanis ni beekaa jechuudha. Mootummaa kana moohoyyaan arrabsiteeti. Wayyaanuma irraa eegale kaa obboleessoo. Wayyaan irraa eegali ilaa ammaatti jechuun kanuma amma silaa keessa jiru kanarree arrabsaatuma turre bara. Waan gaafa duraan arrabsaa fi turte san harkatteeti dhiiste moo sodaattee dhiiste hin hereedu amma wanti viidiyoo qollaftee teessoo. Amma sodaa miti. Sodaa osoo hin ta'in yeroo tana biyya teenya tana gizee ijoolleen Oromoo meeqantam itti dhumtee lubbuun nama meeqa itti baate yeroo mallas buusan yeroo abiyyi horsan yeroo san keessan ijoollee meeqa itti dhume Oromoo barkatti dhume dhiiga nama dilasanii kabeeku keessa baha malee kan beeyne keessa dhumeetuma ammas irra dhumaa deema nuti immoo biyya tana mootummaa hojii qabneetuma deemuu feenaa jechuu bakka kalas. Mootummaadhaa wajjin qabdee deemuu qofa osoo hin ta'in akkaataa itti deemtuun beekuudhaatu dursa. Fakkeenyaaf viidiyoo takka ta'u waraabdee irratti abbaan fedhe magaalaa tana keessatti akka fedhetti wal dha'uu qaba akka fedhe wal godhuu qaba akkasitti Qadiir guyyaa san shaaf jettee moo rabbi sodaadhuuti akkamitti akkas jettee viidiyoodhaan dhaabbattee eenyu si aarse fakkeenyaaf yoo namni si aarse illee hin jiraate. Viidiyoo tam. Abbaan fedhe karaa kana irratti direedhaa akkasitti abbaan fedhe akka dhalaa akka fedhe godhuu danda'a abbaan fedhe farshoo dhuguu abbaan fedhe walaa godhuu karaa irratti. San viidiyoon san amma fakkeenya viidiyoon san viidiyoo bareedduudha viidiyoo itti gammadu keessaa obsanii waan. Eenyu dha'uudhaaf akkas jettee fakkeenyaaf nama si aarseetu jira moo nama si tuqee jira moo eenyuuf laa na dhagayi anamma anaaf beeka ati sin beeku. Dhugaa. Laakiin ammoo akka addunyaa tana gubbaarraa gizee jirru jechuu namu mirga qabalaan mirga isaatiin waan fadhe kan hashisha dhuge kan kaan dhuge kan farshoo dhuge kan dhalaa hojii deemu akka fadhe jiraachuu mirga isaati annama mirga namaa tuqu addunyaa irratti hin jaaladhu an akka Dubaayitti hin jiraachuu fadhalaan magaalaa Dubaayii gizee ilaaltu akkam namu mirga isaa jiraata.
Sanifu ani Qadiir Haramaayaa sharmuuxanaan jaan sharmuuxummaa san dhugaaniin garsiisa. Ni dhuganaan jaan qaceellottiin dhugee garsiisa. Waa takka ilmi namaa narraa hin qabu lubbuuti jaa alaa alaa qaba bakka kanas. Sanifu tatiyyaa hawaasaan hin geenye jechuun nam takka qubana naquu hin danda'u. Dubaree deebisaan ati hannitu viidiyoo ati kosatu sanii viidiyoo ati abbaan fedhe diree dhawaa keessatti fedhu karaa irratti farshaa dhuguu fedhu karaa irratti walaa horuteetti sanii Qadiir nama meeqaa dhageeffata nama sheekan gurguddaas ta'e ijoollee xixiqqoollee ta'ee namoota kabajaa sii qaban nama meeqaa dhageeffata fakkeenya amma Qadiiroon amma nama ati hedduu jaalattu nama ati hedduu gartee faarsitu oggaa ati kas jettu magaalaa tana keessatti baan fedhe walaa horu baan fedhe farshaa dhuguu oggaa jettu karoorri nama ati jaalattu san akkasii inni waan akka isan si gorsa inni nuu akkamis ilaala oggaa ati jettu san Qadiir viidiyoo san oggaa arge. Anaaf inni fakkeenya jechuun anaaf inni akkuma keetii fi akkuma kiyya wal quban qabu si galee. Ni harkaree viidiyoo walatti waachuu baattanillee. Viidiyoo ni harka viidiyoo ni tireeti. Tokkoffaa anaaf inni ilaalcha laal. Uumaa ilmi namaa ilaalcha wal dhabaa tana fudhadhuma sammuutti. Ilaalcha oggaa jettu kaa viidiyoo ni harkaa miree bar waan viidiyootis viidiyoo abbaan fedha karaa irratti fedha walaa godhu oggaa jettu ni harka. Viidiyoon tiyya maaliif viidiyoon tiyya bar addunyaa irraa baatee arshiin dhayne annaan hin geenye diinaa ol dhageeffadhu. Ani viidiyoon dalagurratti ilmi namaa ilma namaa ta'ee kadhalaa wajjin hin deemne hin jiru. Kadhalaa hin jaalanne hin jiru. Si gala? Saniifuu mirga kee osoo hin geenye mirga namaa hin tuqin. Namuu akka fedhetti haa jiraatu. Ati biyya qofa mataa biyyuma tana yoom biyya tana qushaasheesse ittiin gaafatamuu danda'an. Laakiin akkaan fedhetti ol qabee gaqqabee magaalaa tana keessa qoflee taphadhee bikka fedhe dhaqu san namni na gaafachuu hin danda'u. Qadiir sanaanaa si beekaa dhala keessummaa meeqaa dhufee mana kee bulee nagiyyaan deema osoo hin tuqamne sanii anaa si beekaatiif hin booni mataa ol qabadda. Amma waa'ee jireenya dhuunfaasaa meebii akka ta'e kanallee ta'uu mala garuu immoo waan san hoggaa amma nuti waan inni dubbachaa dhageenye malee Qadiir fedhu dubura garaa jala kaayatee raffisee nagiyyaan biraa hawuu dandeessi hin beeyne san. Ati dhugaadha amma maammeen kun xiqqasho wayii dubbate wayii ana yaadachiisa si galee. Gurbaa gad darbitanii hin darbinaa gadi laal gurbaan kun wayii na yaadachiise. Ani jechuun kan fuula kiyya dura dhufee fi kana bira jiru kanarra rifatuuf hin jiru ilma namaa jechuu yoo guyyaa 10 taate nyaachisee ni obaasaan nyaachisee obaasee uffiseetiin huccuu katti kannee gaggeessa viidiyoo illee irraa waraabu yaada kiyyaa bara beek. Viidiyoo guyyaa tokko irraa waraabe takkallee harkee sanni qabdaayyee. Mucaa tokko kan taaziyaa dhufee nyaata dhabee deemu jiru. Itti naarina ani waan isa waraabeef hin qabaa jechuun mucaa isa waan waraabeef. Laakiin ani jechuun fakkeenyaaf namni baasaboora baafachuuf izee magaalaa dirree dhawaa dhufu narra bilbileen magaalaa tana dhufee wajjin dhaabbadda dhageeffadha amma anaasawa hedduu maammeena amma baasaboora magaalaa dirree dhawaa tana gizee baafattu ijoolleen dirree dhawaa dhuftu diinaa wal irratti miiqa bilbiltu Qadiir Haramaayyaa yattee dhufteeti Qadiir Haramaarra bilbiltee nabira guyyaa 2-3 haati suudii teessee miiraan ergitee mana kana teessee annamana ijatti dura dhufe kabajaan qabaaf laakiin warra online irra jiru waan nan beeyneef yoon fadhaniin dhuga yoon fadhaniin sala jireenya kiyya isaan hin gawuu ammas. Qadiir dhiisi gaaraan deebiin. Ajjinni mitiiti namaa mi shayxaanni naa wajji takkaafilaman jiru. Dinaawul ani ilma namaa rabbii gaditti ilma namaa wallahi kana kabaje bichaan kabaja kana jaalatu nama miskiina jaalatuun jaaladha malee. Nama baalageedhaaf ammoo wallahi anaatu sirrii naqa isaan takkochaa kana dhageeffadhu ani yeroo mara onneedhaan qe'ee dubbataa maa hunda jettan
laakiin nan beeytan isinin beeku saniifu walitti hin jarjarru kabajaan bareedduudha ani akkaan fadhe haa ta'u maal jaanni beeyta amaarri zinaab zinaab yaabasabbasaw ምንም አይፈራም jette oromoon saniifu ani jechuun ilaalcha keessan jalaan deema ganamuu tiiktoka kana ilaalchuma isin qabdan jalaan deemu jira tiiktokaan ilaalcha isin oromoodhaaf ummataa qabdaniin fudhadhee as baha malee silaa ilaalcha keessan gaarii ta'e isin wajjin tarkaanfadha ilaalcha keessan badaayin laali ani tiktok kana gubbaarratti egaan hin deebiin baatii bira dabreetiin jira namni immoo bihee tokko gartee laayivii irraas taa'eeti sun dubbadhu viidiyoolee namarratti waraabu'an dalagumatii qofaan dalagee jiraadha malee ammoo namoota gartee dubbatan hunda akka waan dhagaan darbame hundisumaaf darbameetti fudhatteeti itti duutta namoota kana hundatti galgalee namni waajee ganama sirkii ta'e qabattee doo yabbaate tokkoo nama kana hundaatiif duuba viidiyoo waraabdee viidiyummaan ta'etu bardachi rabbi balleessite silaa yuutuuba irratti irra waraabdee irra yaadhaa umma waan feesbuukaa fi tiktookaan jeequ jirtu tana silaa waan fudhatachaa nama rabsa jaanii. sin gargaara umaa rakkoon qabdu yuutuuba irratti anaa si gargaara anaat si hojii walloleetin diinaa olii hojii wallola ati yuutuuba irra nu waraabda ajandaan sii kaa'e ati waraabi bakka ani karaa hundattu akka ati guddattu miti akka oromoon guddattu nin fada laakiin ammoo hammeenya kee hin qabu beek hawaasa irraa hin qabaa saniin beeka. Hammeenya kiyya akka ati hin qabne dhibbaa dhibbatti itti amana wanti ati hammeenya kiyya hin qabneef anaatu hammeenya kee hin qabne nama hammeenya namas hin xu'ine akka ati hin xu'ine illee ni hin beek garuu wanti namas jechaa jiru ani namoota dubbatu kana hundanaaf dubbatanii maaliif si fakkaate hadiir nama tokko gaarii kee dubbatullee oggogaa kanuma si buta. Maali ni beektaa diinaawwan amma ani fakkeenya magaalaa Direedawaa ijoollee dhuftuu laalimee takka takka akka tasaan wal agarra. Nama suuraa naa wajji ka'ullee ifitti hin dhiyeessu an suuraa naa wajji hin ka'u namni nin dhiisee jechuun maaliif? Uummanni kun uummatuma asirra bee ajandaa fi tiiktook irraa gisee haasa'u komantii barreessu uummatuma kana. Namoota na wajji dhaabbadhee takka takka laalee viidiyoo wajji seenus warraan amane malee ananga oromoo walii galtutti ani isaan jidduu walaba ta'eetuma isaan eeguu dalaalan si galee akkuma biyyaatti jechu akkuma mootummaatti ni filaalalaal halaalatti ni feegalaalan maaliif jennaan garaa kiyya keessa rabbii beekaa jechuu dhugaa dalagee fi shira dalagee rabbii beekaa laakiin bikkaan jirutti hawaasa numaan jaaladha jechuun saba kiyya beektee saba kiyya kana irraan fakkaatu. Laal namni sirraa hamaa namni sirraa waa fokkottu dalagu jiru hisaaban qabu addunyaa tanarraa garaagarummaan sii fi isaan jidduu jirtu yoo jiraatte ati waan jiru hundaa'u gabbaateetiiti addunyaarra facaasta waan facaastu tana yoo dhiiste hammeenyaa hin qabu hin jetta waan taateef namni hanqumaati qabdu sanuu sirratti arku ni hin jiru. Facaasuu tana yoo dhiiste hojii gaarii irratti xiyyeeffattee maal rakkoo qabu fakkeenyaaf amma hoggaa bulchiisa faarsitu Direedawaa keessatti abbaan fedhe gabbee karaa kanarratti wal horuu mirga qabe jettee wanta jechuun caalaa bifuma formaal ta'e tokkoon akka nama gartee mootummaa kana cinaa dhaabbatee mootummaa kana hojii isaa mul'isuudhaaf tattaafatu tokkotti hojii gaarii san qofa yoo ibsite maal qabaa'ee sagaggaalummaa jala dabaltee hojii isaaniillee harkaa bocolta akka nama gartee isaanuma sanuu laaquudhaa deemu. Maali ni beektaa diinoon? Anis maaliifin viidiyoo akkanaa waraabanii beektaa diinaawwan? Hello? Ayyee filatootti hin jira. Hello, assalaamu alaikum. Itti bilbilamte. Mee jira keenya taaptaap godhamee mana kana sheeshee godhamee namarratti illee namni haa dhufu reefu nama hedduu tureetiiti. Namni hin dachaanii bara. Mee taaptaap godhaa sheeshee godhaa. Taaptaap godhamee bari isinuma bashannansiisuudhaaf haasa'u jirra malee beekaa jirana khadiirii wajjin rakkoo dhuunfaa qabaanneeti miti. Bashannanumaaf gartee wanti haasa'aa jiru akkasitti fudhadhaa malee. Akkas ilaala akkanatti akkana hubatan akkanatti hubachuu qaban. Akka shaarmaar keessanitti gartee diinaa horiitu qabee waan takka addaan baasee nu gaafataa jettanii illee yaadinaadha.
garuu bashannanumaaf gartee isumaa wajjin haasa'uudhaaf isinillee rilaaks akka taataniif dubbachaa jira. Yoo ammoo dogongorri jiraate gara fuulduraatti akka inni sirreeffatu asuma keessa dhaamuudhaaf. Malee diras akkasitti amrii irra jabeessuun sanilleen amma halkanis deemee jira waan taateef hin barbaachistu rahaa godhaa sutuma suutaan akkasitti taphachaa olillee bohaarsaatu maasuma. Amma walii galtanii jala kanaan jira gurri kiyya jala kanatti hin dhaga'u akkamiin walii galte. Siifin imaamees godhadhu. Burqaameet godhadhu. Mana kanas isaa dhiyeenge. Ayyee. Jirana taaptaap godhaati. Koppiliinkiis godhaati. Sheersheeris godhaame. Sheer godhaa namoonni irratti. Egaa mana nuu keessa jiraatiiti. Ililli taaptaap godhi sirriitti. Koppiliinkiis godhaagaa. Hayi. Mana nuti keessa haasoo jiru kana isin akkanatti dagattanii jala teessanii raa gootanii raa isin goosuu jira. Namni dilliree butan isa qoteessa. Amma namni ni dhufa ayyee. Amma namni ni dhufa taate'a. Amma beektaa wantiin dubbiillee isin afaanii fudhadheef jara kan dhiifamaa. Hanga amma gartee naaf qadiif tasgabbii waliin haasofne kana wal jinaasoo dhabuudha maltan. Isin galee yeroo lama moo sadii kan fiigee gartee bilaan deebisa waan taateef saniifiin gartee isin qabe qaanarra laayinaa dhiifama. Yoo gartee qacaraan ufanneettanii gartee isinii kannee deebisaan teessan gaafiin teessan karaa biraan hucciistees garabbumaa jira isiniifiin kan. Kam jettan? Bareedaadha dubbatte ani immoo bikkaan itti fayyuun isinii mamma. Ayyee. Bikkin itti fayyuu miiciyyoo tana ni agartan ilaal miiciyyoo AS jettee barreeffattee muut godhatte tana jechuudha. Ayyee. Miiciyyoo tana zaadii 24 keessatti jechuudha. Miiciyyoo tanaaf yaanaa yoo waliin takka konneekti nu gootanii jechuun fooloo walii deebisnee isiin nagayaan naa wajjin bilbiltee naa wajjin haasofte isiif jechallee taatu isiniif uummata biyyaafillee karaa bareedaarraan bu'a. Isii tana bichaa waliin na fida. Akkana siree isaatti. Akkas jetti lubbuun. Sirba kaamiloo ni beekta takka si jaaladhee sirba joosan. Mee wallis. Sirba kaamiloo maal wallis namni zaatan. Wallis yaa feeriin qabu intoo jaalatan yaa feeriin. Sirba kaamiloo maali wallisa kaamiloon bara osoo inni sirba lafa sirbuutiin bira jira baran. Bara afeerii jenna intoo sana afeeriin. Tole na gammaddu. Ni gammaddi mee isin haa jettu haa dura. Mijoo ana harkaa qaba ana seeqan naaf shirjee ana ma na onnake. Dura afeeriin. Obsa ati harkaa qaba aboo ati rakkoo qabdaanis ammaan silaale bar an pikcharaa fi koomantii ilaalu weete na darartaatinis. Bal kun lamin ala waan taateef hin bal. Anuma musi dur jira nani gaa. Amma diinaa ol bar gosa tana dhugaadha ani gosa tana engaddaas dubbadhe bar gosti ala waa takkanaan goone jee laakiin ammoo anaa fi jinni noolee minaamin waan jennu kanaan dubbachuu fadhee osoo hin ta'in annama gosa walit duruu fadhuu miti gosa walit buusuu fadhuu miti dubbiin gisee laaloo ganda deebi'uu jirti amma akka bikkayyuu bikkaan jirurraa gandatti akka deebitu if duran nan mul'achuu jirti rabbiin fakkeenyuma nu godhu jira. Kadirmee fakkeenyaaf obsaa miti godhu. Kadirmee fakkeenyaaf yeroo hedduu hoggaa dubbattu makuma gosaa sanuu hoggaatu itu noolumaa fi ala waliin kaasta malee gosa biraa sii kaasu sin dhageenye takkaayi. Jaarsoo. Diree dawaa san keessa gosti lama. Jaarsoo fi obarraa kana jaalalaafin kaasa. Maaliif adda kaasta ree edda baastee jira kaanoo maaliif kaasta alaaf noolee. Ala jechuun warra gartee na uumeen asiin nagee jechuufi fi nooleenis eessummaan kiyya jechuudhaaf banee waan biraati miti. Kaniifuu isaan lamaan kana qofa hoggaa kophattichi baastee kaastee garee saayibbootaas hedduu qabda warra gosa lamaan tanan ta'ini magaalaa san keessa gosa hedduu takkaa jira hangan qabnee jira. Obarraa eessatti hin dhiisee obarraa jira jaarsoo jira yaaboo wayi dhumanii yoo lakkaa'e isaan kana hunda bar maa dalagaa baafata. Ijoollee soddaa ta'uu hin teenyu isaan dila kana mee diinaawwan. Idan teessamaa dalagaa baafata tokko yaabtee kasirra obboleeyyan kiyya ilmaan islaamaa takka ilmaan oromoo ta'e bira kuttee wayyuu takkatti dabaastee dalagaa baafattaadha warqa. Bar tana hunda maali ni beekta amma wanni akkana nu mude. Nama gartee amma kaarii amma ati bara asirratti ustee teessee anaa fi fooloo walitti hin deebistu
ati na dubbistee keessaan na gorfatteetuma wal qaceelchaatuma yoo Aboo hojjetee sitti aboo follow baleessa walirraa qabnaati gurba. walirraa hin qabnu namatti kun ammallee ni jiraami. Haa walirraa qabaachuu baattuun rakkoon qabu kaa'ummoo walii deebisnaatiiti. Yeroo takka takka beeku ani akka kiyyatti nama tokko osoo ilaalcha isaa nagarre kanuma follow ittiin ergu namaaf illee hin deebisu garuu hoggaa wajjin haasee ilaalcha namaa sun hubadde ogguma sanii follow deebisaaf takka follow illee godha. Amma follow walii deebisu rakkoon qabu. Bakka takkitti gartee gosa tana kophatti yaamee fixee hin dandeessu. Ani wallahi namaatti nanaqe namaatu aaraan itti nanaqe malee ani jecha takkaan dubbadde uummata alaatirraan jecha tokko dubbadde sanuu warri na bira jiru hundi ni beeka artistoonni ijoolleen gaddiree dhawaa ni beeyti. Na cinaas ta'anii jiran nuti wal waraaba ni harkanii bara akka gosa walitti buufti moon buuftu laakiin isaanumaaf fudhatee ana na arrabsuudhaan gizee as deeman booda firraa dhorkuudhaan gizee achi deeman gosa seene malee ani gosa keessan seenne dhugaa. Dhugaadhaan fakkeenyaaf laallaa Kadiir kiyya waa'een gosaa tun keessattuu diree dhawaatti mazgabni siin dalagu maaliif diree dhawaa tana keessa ijoollee amaaraa jira Kadiir ni beektammaati ijoollee amaaraatu jira sababa amantii kiristaanaa gara islaamaa jijjiirateef jecha ijoollee oromoo tana shareektee wajjin jiraattu jira ijoollee san beeki gosan qabdu beeki takka ji ijoollee afaarii jira ta afaariitiif hin beekne ta garuu gosa oromoo tanan ta'in saba adda addaa jira kan oromoodhaa wajjin jaalladha. Mee Sheekh Masuur Diinaawwan Sheekh Masuur galchi jaanii mee galchi mee Sheekh Masuur. Masuur ol nagaa mee gutata. Ayyee ol seene ayyaa. Yaada isaa himatu mee. Waalaikum salaam warahmatullah. Waalaikum salaam. Badeero. Fakkaan keettiin nasiibumaan arkee akkamitti jirtan nagaa qabdan Nagee alhamdulillah adeero jirtaa fayyuma. jedha alhamdulillah hojii waan itti jirtan illee gaa akkaan laalutti gaa waan gaarii irra jirtanne amma gaa waan itti jirtan hedduullee hin dhageenye garuu immoo wali qabne keessan gaa waan toltuudhaan ni beeka. Kanaaf gaamee ishoo irraa haasa'aati sanboodaan ani siyaasa keessa buufadha jeetu rabbi kee. Tamam taate ayyee bareedaadha adeero. Ayyee. Kadiir waan inni isin jettan yoo dhagayaa turte magaalaa san keessa gosa adda addaa takkaan namni kun walitti deebi'ee akkanumatti wajjin jiraata namni akkasuma wajjin jiraachaa turre osoo waa takka waa'ee gosaa kun tolee hin kaasin. Xiqqoo wanti jiru diree dhawaa keessa xiqqoo wanti jiru amantiidhaan xiqqoo walirraa qoorifachuun ni jirti. Fakkeenyaaf ijoollee kiristaanaatiif ijoolleen musliimaa yeroo hedduu walitti hidhaattee akkasitti laayifii wajjin hin dabarsitu. Yoo dabarsitellee gandoota akka gartee karaa bahaa jiran lagaarree ganda gabaree gandee kan osoo hin ta'in ijoollee gara saaphiyaanii fi gara ganda qoree jirtu kanaatu xiqqoo ijoollee kiristaanaatiif ijoollee lallaaqata. Warri immoo karaa gamas jiru kun laayifiin isaanii gosa osoo hin ta'in sababa islaamaa ta'an qofaaf namni kun wal jaalatee wajjin jiraata. Hoggaati lafaa kaatee gosa lamaan tana faarsite saayibboonni kee kun irra guddaan gosa lamaan tana keessaa hin jirani namni kun akkamta akkas irrifata bakka tana yaanneeti. Jechuun an amma magaalaa akka gosaatti gizeen amma gosa qofatti fudhadhee gosaa hojii wal qabee haasa'u magaalaa dirree dhawaa qofa osoo hin ta'in akka Oromiyaa tanattis barnumaan laala bara akka Harargeettu addaa akka baannin beekaa mire saniifu jechiin an dubbadhe san bikka feete dhaladhu bikka feete guddadhu jee suuraalee nan fidee deebise saniif ummanni ala qofarratti xiyyeeffadhee ala arjaa godhuudhaan jechaadhaan narra duudhanii san dogongora dhugaadha arjaa hundi ni qabaa jechuudha sabni hundinuu Harargeenis ni qabdi sabni biraatis arjaa ni qabaa jechuudha san dogongora kaadiina ol san dogongora laakiin ammoo waraabbiin irra waraabe san ummata wal dhaba jeetii waraabne beeytaan. Fayyaade. Noo guyyaa jalqaba faarsite bar guyyaa jalqaba akkas jette waan san yeroo sanitti ajandaa deemaa ture tokkootu ture ajandaa sinirra dhaabbateeti yeroo san hanga namni gartee bakka ooqu juuta kan gehe malee noo guyyaa san wantee teette jecha teette illee jecha dura ja'amaa ture malee
alaatu arjummaa qabaa oborraatu boona qabaa waanuma dur geerarsa keessatti ittiin jaamaa ture. Ati irra deddeebitee hanga ammaatti hoggaa dubbatte gaarii namni inni jibbagaa waan kana ati waan kana firatti hin beektu ture. Wallahi firatti hin beekne anamma dila kana arjoomina akka qabnu manguddummaa keessatti ni jirti beekte Oromoo keessa maayimaayisaa Oromoo keessa numa jirti mire. Sirriitti. Laakiin ani bikka san irratti yeroo sanii wajji walirra dhuftee waan kana godhuu kiyyatti hawaasni dila san aaree anaa fi ibsaanis ibsa abbaa jaalalaattis walii aaruu keenya wallahi ibsa akkuma ammaati wal dubbisnutti kalees dheengaddaas walama dubbisne ibsaa wajji ammeenya hin qabne.